baraarru qubeen Oromoodhaa fi eenyummaadha. Qubeen Oromoof dhaloota. Qubeen mallattoo qofa miti. Tarii qubeen mallattoo afaan Oromoo qofa jettee ilaalte taanaan gatii lubbuu qubeef kafalame xiqqeessuu kee ta'uu hin dagatini. Qubeedhaaf wareegamawwan qaqqaalii Oromoon kafale kumaa kitilan golaa fi golloo Oromiyaatti lakkaa'uun ni danda'ama. Maarree hayichi gameessa Oromoo kaleessaa Sheek Bakrii Sabaloorraa eegalee amma dhaloota qubeetti gatiin qubeedhaaf kafalamee barreeffamee galmeeffamee xumuruun hin danda'amu. Tibbana ololli kuullee Oromoo jedhu kan qubee Oromoo gatii dhabsiisuudhaa fi gatii faajii hayyootaa fi uummata Oromoo qubeedhaaf gatii kaffalaa ture bishaan obaasuudhaaf ka'e gara sooshaal miidiyaatti as bu'ee burjaajii hamaa uummata gidduutti uumaa akka jiru argaa dhagahaa jirra. Dubbichi dubbii kiyya. Dubbichi dhimma keeti. Dubbichi dhimma keenya kan waloof waloomaati. Afaan Oromoo sadarkaalee har'a irra gahe akka sadarkaa PhD'tti barachuun kan dandeenye qubee keenyaan ta'uun isaa hin haalamu. Maddi qubee kanarraatiin ta'uyyuu biyyoottan 141 olii fi afaan 150 oltu qubee kana gargaaramee akka sagalee afaan isaaniitti ta'u jijjiiratee ittiin barachaa jira. Warroonni maalummaa fi gatii qubee kun hin kafalamneef beekanii yeroo ammaatti duula hamaa ololaa jabaalame qubee irratti geggeessaa jiru. Dhaloonni qubee dhimmicha dura dhaabbachuudhaan falmaa akka jiran arginee dhagaa jirra. Garuu gaafa falminu eenyummaa keenyaaf falmaa jiraachuun isaa hubatamuu qaba. Dhaloonni qubee dhaloota waggaa 30 dabran keessatti uumame afaan ittiin qorannoon hedduu geggeeffame kitaabileen hedduu ittiin barreeffame aartii fi tiyaatirri hedduun ittiin galmaa'ee fi ittiin addunyatti beeksifame har'am guyyoota muraasa keessatti bishaan dhuga jechuun ifaajjawwan hayyoota kaleessaa sana gatii dhabsiisuudha. Kuni gama tokkotti yoo laalle tuffiidha. Dhimma kamiifiyyuu qorannoo saayinsawaa geggeessuun rakkoo hawaasaa furuun ni danda'ama. Garuu maddi qorannoo sanaa rakkoo hawaasarraa maddi ta'uu osoo qabuyyuu anaatu sii beekadhaan rakkoo hawaasni quba hin qabne ansiif qoradhee fidaa fudhattu narraa fudhuu diduun ammoo hin danda'amu hamma jedhu takkatti karaa hin beekneen dhaloota ijaarree wal fuuldura dhaabuun dogongora seenaati. Dhaloonni nuti harkaa qabnu kun dhaloota qubeeti. Dhaloonni qubee immoo hubataa xiinxalaa sababaa fi sababeessaadha malee dhimmuma gubbaatti kenname hunda kan fudhatu miti. Kana yoo ta'e ammoo akkuma ilaalcha siyaasa biyya kanaatti gubbaadhaa bocamee itti gad dhufee dugda uummata keenyaa irratti dirqamaan fe'uu fi duddi kiyyaan baatu jedhee kadhitee ammoo gatii kaffalchiisuun achi as dhuftee siyaasa empaayerii Itoophiyaati. Maarree namni hankee jedhu hayyuun gameessi argaa fi dhageettii Oromoo kan ta'e Maaster Abdulqaadir Hasan Hayimoo irraa dubbii kana gaafa dhageenyu baay'ee gaddine baay'ee itti salphanne. Maaliif jennaan namni kun nama gatiin qubeedhaaf kaffalame sirriitti jabeessee beekuudha. Kanaafiyyuu dhimmi kun yeroo ammaatti Oromoo hin deemsu waan ta'eef afaan faajjii keessaa uummata kana baasuudhaaf dhimmichi bakka jirutti dhaabbatee dhaloonni qubee baraaruudhaaf akkuma falmaaf gabbaatan karaa saabeessuutiin wal dura dhaabbachuu akka qabdan dhaamsan dhaamu. Gaafa kana falminuu fi dubbannu immoo kabaja namummaa nama sanaa eeynee qorannoo isaatiif isa galateeffannee garuu rakkoon ati qoratte rakkoo kootii mitii bakka nan bu'u qubee kootti gargaaramuudhaaf wanni danqe tokkoyyuu hin jiruun saba quubsaadha. Kanaaf isaa yeroon isaa amma kan dubbatu immoo anaaf isii ta'uu isaa akka hin daganne. Dhumarratti namoonni dhimma kana sabeeffachuudhaan dhibbicha dubbii kutaa fi amantii kan gandaa gochuudhaaf jibbaattan dubbiin bu'uuran qabu. Maaliif jennaan abbaan qubee kaleessaa Sheek Bakrii Sabaloo akkasumas ammoo Dr. Muhammad Rashaad Kabiir Abdulleelleen baa Oromiyaatti dhalatanii guddatanii maarree eenyuun falma. Maaster Abdulqaadir Hasan Hayimoollee baa Oromiyaattiidha kan isaan maddanii. Kanaaf dubbii qubee baraaruuti malee dubbii wal abaaruutii mitiin sagantaa kiyyatti qophii qabadhee dhaamsa kiyya dhumaati. Waan dhageeffattaniif galatooma. Qubee haa baraaruun dhaamsa Oromoof Oromummaati. Ulfaadha wayyooma.